Kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha Hundeeffamaa fi Kaayyoo Piriimiyeer Liigii Oromiyaa isiniif qabadhee dhiyaadheera ani yaadataa dhugumaati. Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa caaseffama liigii haaraa Piriimiyeer Liigii Oromiyaa jedhu bara 2017 yeroo jalqabaaf yoo hundeessu liigii tokkoffaa Oromiyaa, liigii olaanoo Oromiyaa fi Piriimiyeer Liigii Oromiyaa jechuun caaseffamni liigii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa gara sadiitti ol guddachuu danda'eera. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Oromiyaa gosa ispoortii kubbaa miilaa olaantummaan kan hoogganu yoo ta'u kilaboota ciccimoo taphattoota dandeettii fi waan hundaan ga'ooman kubbaa miilaa bu'uura hawaasaa qabsiisu naannoo Oromiyaa kubbaa miilaan olaantummaa akka qabaattu taasisu dargaggoota bal'aaf carraa hojii uumuu fi hawaasa naannichaa bashannansiisuu aadaa fi duudhaa saba Oromoo addunyaa irratti beeksisuun Kaayyoo Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa keessaa warreen muraasa. Piriimiyeer Liigiin Oromiyaa kun bara 2017 magaalaa Naqamtee Isteediyeemii Wallaggaatti muddee 4/2017 kilaboota 11 gidduutti bakka keessummoonni kabajaa sadarkaa naannoo fi biyyaa argamanitti eegaleera. Kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo, bulchiinsa magaalaa Gincii, bulchiinsa magaalaa Mukaturrii, bulchiinsa magaalaa Gimbii, bulchiinsa magaalaa Gullissoo, kilabii kubbaa miilaa kutaa magaalaa Sabbataa, kutaa magaalaa Galaan, kutaa magaalaa Manaabichuu, Yuunivarsiitii Dambidolloo, Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa fi kilabiin kubbaa miilaa Leeqaa hundeessitoota Piriimiyeer Liigichaa kan jalqabaati. Kilaboonni kun aadaa tokkummaa fi jaalala waliifiraa dorgommicha haala gaarii fi haala hawwataa ta'een gaggeessaa torbee jaaffaa liigicharra ga'aniiru. Kilaboota kanneen keessaa sadarkaa fooyya'aan kan goolaban ambaasaaddara naannoo Oromiyaa ta'uun shaampiyoonaa kilaboota naannolee Itoophiyaa irratti hirmaachuuf carraa ni argatu. Dorgommii Piriimiyeer Liigii Oromiyaa bara 2017 kun bifa ho'aa ta'een adeemsifamaa muddee 23 torbee jaaffaa liigicharra yoo ga'u cimina liigichaa irraan kan ka'e kilaboonni liigichaa garaagarummaa qabxii dhiphaa yookiin muraasaan wal dursuun irratti argamu. Addatti ammoo torbee jaaffaa liigichaan taphoonni 5 adeemsifaman hundi wal injifachuu malee qixaan goolabamuun kilaboonni hundi qabxii walirraa qooddataniiru.
Torbee jaffaa liigichaan kilabii yuunivarsiitii Dambidolloo leenjisaa dargaggeessaa Roobekaa Xila'uun kan dorfamu qabxii 11 sassaabachuun gabatee liigichaa sadarkaa tokkoffaa irratti argama. Kilabiin kutaa magaalaa Sabbataa qabxii 10 sadarkaa lammaffaa irratti yoo argamu, kilabiin kubbaa miilaa Leeqaa qabxii 9 sadarkaa sadaffaa qabateera. Bulchiinsa magaalaa Gimbii, bulchiinsa magaalaa Gincii fi kutaa magaalaa Mana Abbichuu qabxii 8 goolii wal caaluun sadarkaa arfaffaa hanga jahaffaa wal duraa duubaan qabataniiru. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Gullisoo qabxii 7 sadarkaa torbaffaa irratti yoo argamu, yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa Galaanii fi Dambidolloon qabxii 5 gooliin wal caaluun wal duraa duubaan sadarkaa 8ffaa hanga 10ffaa qabataniiru. Hanga torbee jaffaa liigichaatti kilabiin bulchiinsa magaalaa Mukaxurrii taphoota 6 taasiseen 3 qabxii qooddatee 3 ammoo injifatamuun qabxii 3 qofa argatee sadarkaa dhumaa irratti argama.